Yooyyaa akkam jirtu hordoftoota keenya har'aata biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo qophii addaa keenya har'aatiin ammoo weellisaa Marsii Abboomaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Weellisaa Marsii Abboomaa waliin turtii kan taasisu akkasumas hin faanallee kan turu ogeessota har'aata biyyoolessa Oromiyaa waliin ani Akaafan Fayyiraati. Hanga xumura qophii keenya kanaatti nu waliin turuun nu hordofaa isiniin jenna. Keessummaa keenya guyyaa irraa artistii Marsii Abboomaa anaa dhufuu bagaa nagaan dhufte. Akkam jirta Akaafan naga keeti? Galata rabbiitiin numa jirra bagaa nagaan dhufte. Egaa waamicha keenya gara har'aata biyyoolessa Oromiyaatti si affeerree si waamneet immoo yeroo keenya illee kabajjee irratti nuuf argamte ammas irra deebiidhaan galatoomiin siin jechuu barbaada ulfaadhu. Ulfaadhotillee. Ayyeen gara qabxiilee marii guyyaa irraaf qabanneetti haa ceenuti. Marsiin haala akkamiirra jira? Galatoomii ani akkuma ilma Oromoo tokkotti jira. Gaarummaas taatu gidiraa Oromoon tokko dhamdhamaatuma jira. Kanaaf ani jireenya addaa hin qabu akkuma Oromiyaa guutuu jirutti jira siin jedha yoo jala gabaabsu baadhe. Bareeda gahayyee artistii yookaan weellisaa Marsii Abboomaa dhaagaa sirboota isaa adda addaa dhaggeeffataadhuma akka turre namoonni duukaa quba qabuuti. Aartii fi artistiin yookaan sii fi aartiin haala akkamiirra jiru kanneen biroo artistoota biroollee hammachiisiiti haala aartiin keessa jirtuu fi artistoonni keenya immoo keessa jiran irraa nuuf kaasime. Aartiin Oromoo akka yaada kiyyaatti gam tokkoon akkuma gaarii jira jedhee yaada. Akka gaarii jira jechuun kiyyaa gama piroodakshinii adda addaatiin namoonni waa qaban viidiyoo kwaalitii audio kwaalitii hojjechaatuma jiru. Gama biraatiinis immoo wantoonni faallaa karaa jiraachuu malu garuu artistoonni keenya akkamitti jiru yoonaan jettee gariin akka uummataa jira, gariin akka dhuunfaa jira, gariin akka paartii jira. Kanaaf gamaa gamana jira artistoonni keenya jechuu barbaadeen baay'ise. Artistii Marsiinoo akkamiirra jira laata? Ani jalqabummaa seensa irratti sii kaasee jira. Ani jireenyi koos gaarummaan koos gidiraan koos uummata Oromoo wajjinidha. Uummata Oromoo kanaaf waa hedduu dhabdaa, waa hedduutu sitti hir'ataa. Waan ati keessummeessi tokko dhuunfaatti waa hedduu jira gaafa waa'ee uummata kee filattu. Ibbiin kan dhuunfaa keenya irraanfatta jechuu nan danda'a. Kaniif ani borullee kaleessarree allallee garuma uummata kiyyaati jechuu kiyya. Garri kiyyaasi, gareen kiyyaasi, garaan kiyyaasi uummata kiyyaarraa nam fageessu waluma keessa jirra. Egaa akkuma waliinuu quba qabnu gariin artistoota keenya haalota yeroon wal faana hin deemnee fi sagalee uummataa hin taane fa'aa yeroo isaan itti wal hin laallanne faallaa uummataa fa'aa deemanuu atuu kakaasee argaa jirra. Ati immoo yeroo adda addaatti sirboota kee miidhagoo ergaa guddaa qaban sagalee uummataa akkasuma rakkina uummataa fi haala uummatichi keessa jirullee kan sagalee keetiin baastee sagalee uummataa ta'aa turteeti. Yeroo ammaa immoo gariin waan galaanaa diimaa gariin immoo kan gaanfa Afrikaa waan akkasii fa'aa sirbuu jiru. Haa ta'u Marsiin gam fuulduraatti maal qopheeffatee jira laa waan of harkaa qabu qabaa laata? Hamma Oromiyaa harkaa qabnutti waa'ee Oromiyaati kan leellisu. Hamma biyya Oromiyaa jedhamtu jirtutti waa'ee biyya Oromiyaati kan nuti dubbannu. Yoo gaarummaan ishee argame gaarummaa biyya keenya dubbanna. Yoo hammeenyi isheetti dhufu jiraate waan dandeenyuuf fuuldura dhaabbanna. Kanaaf ani sadarkaan ammarra jirutti bakka ammarra jirutti dandeettiin amma qabutti awuleensi amma qabutti waa'ee Oromoo irraa dabarsee waa'ee Oromiyaa dabarsee wanta dubbachiisu jira jedhee yaadu. Kanaaf qabiyyeen keenya Oromoof Oromiyaa keessaallee nan baasu. Ibin Oromoof Oromiyaa irraa ba'ee waa'ee biraatiin talatti kennuu miti. Waa'ee Oromoof Oromiyaa iyyuu dubbannee hin fixnu. Hin qaqqabsiisnu. Kanaaf waa'ee Oromiyaatu nana keessa jiraatu jechuuf yoo si gabaabsinaaf kolcha. Galatoomii ulfaadhu. Egaa ammoo ammaaf kallattii gara haalli uummanni Oromoodhaa keessa jirurraa kaasnee waa tokko tokko irraa dubbanneetu gara xumuraarrallee waan aartiin gadi fageenyaan wal qabaturraa kaasuudhaa mallaa uummanni Oromoo haala akkamii keessa jiraa? Waan quba qabdu Oromoo irraati. Egaa waan aartiin illee wal qabsiistee waan argaa jirtu bal'ina uummata Oromoo sitti mul'ata yoo ta'e hammoo gidiraa uummatichaatu iraarfamuu, hidhamuu, ajjeefamuu, qeesaa irratti abbaa ta'uu dhabuu, dinagdeedhaan kufaa jiraachuusaa fi wannoota sitti mul'atanirraa mee uummanni Oromoo akkamirra jira laata? Maal jetta? Galatoomii qe'een Oromoo fi Oromiyaa qubannan qabaa. Akka sabaatti saba cunqurfamaa taaneetu qeesaa keessatti waraana keessummeessaa jirra. Akka sabaatti hongee keessummeessaa jirra.
dhukkuba adda addaa keessummeessaa jirra. Akka sabaatti rakkoowwan akkasii keessa jirra. Akka biyyaattis immoo biyya garbummaa keessa jirtu garuu keessaa ba'uuf biyya tattaafattu biyya of dandeessu garuu of dandeessummaa ishee kan isheef hin mirkanoofamne mirkaneeffachuuf garuu of dandeessu ta'uu ishee kennitu ta'uu ishee arjaa ta'uu ishee hundaa qabeetti ta'uu ishee badhaatu ta'uu ishee biyya ta'uu ishee garuu mirkaneeffachuuf biyya carraaqaa jirtudha. Kanaaf akka sabaatti garbummaa hamaa keessa jirra, waraana hamaa keessa jirra. Akka biyyaatti immoo biyya of dandeesse ta'uuf biyya carraaqaa jirrudha. Kanaafi qe'ee Oromoos akka sabaattis akka biyyaattis quban qabaati jechuudha. Mee ammas dhimmuma Oromoo irraatii gaa kan nu dubbannu illeen waan kana tutteetta. Qe'ee ilmaan Oromoo kanarraa duuti waraanni jechaan buqqaatiin maalirraa madda kun sababni isaas maali? Du'aatiin Oromoo yakka biraa dalagee miti. Oromoonni qe'ee namaas dhaqee miti. Waan namaas barbaadees miti. Dhumaatiin Oromoo duuti Oromoo tokkoof tokko akka kiyyaatti sababni Oromoo ta'uu isaati jedheen amana. Maaliif sabni kun saba waa hunda hammatee wal faana jiraatu saba kennudha, saba qubachiisudha. Saba akkasii kana dhuftee qe'eesaatti ajjeesta yoo ta'e keeziin biraan jiru maaliif lubbuun jiraataa saba taatee maaliif bal'attaa maaliif qabeenyaan kana horattaadha. Kanaaf sababni duuti uummata Oromoo kanaa Oromoo ta'uu isaatii jedheen fudhadha. Kanuma keessaa garuu sabichi otoo du'uu otoo kaanfamuu afaan qabatee hin teenye miila maratee hin teenye dunuunfatee hin teenye waan gochuu qabuun garuu Oromoo ta'uu isaa mirkaneessuuf hadhallee waan danda'uun fuuldura dhaabbachaa jira. Kanaafi ta'uumti duuti keenya ta'uumti buqqaatii keenya ariitamuu jibbamuu keenya Oromoo qofa waan taaneef jedhee yaada. Ulfaadhuga galatoomii ati artistii uummanni Oromoo qabdu keessaa tokkooti ka sagaleen kiloleeti. Dhaggeeffattooti keenyas bu'aaraa irraa barachaa deemaniiti sagaleedhaan sirboota kee keessaa akkasitti tolu osoo nu dhageessifte. Osoo qurxummii gaadhu namicha bishaan nyaate osoo taa'ee si eeguu yaa gurbaa ibsaan na duraan baate dabalimee geerarimee osoo qurxummii gaadhu namicha bishaan nyaate osoo taa'ee si eeguu yaa gurbaa ibsaan na duraan baate dabalimee geerarimee isa walaagii sirbee harargeetu shubbisaa misaa'inuu barreessee salaaletu dubbisaa roobni boqochi roobni badeerraa roobee buna jaartee biqilchaa bubbeen balee bubbisee gara mul'ata jeksa jaaba jaarsaa karrayyuu jaarsa coraa tokko laamroo garaa mul'ataaf dambii dhollootu lola. Kan abbaan saa maqaa kee ilmi yaadaatti beekama abjuun ba'iitu faafaa galmaan gahuu galmaan gahuu fakkeeka. Du'a sodaatee maafannaa falmattee du'ee naa caalu taa'u. Du'a sodaatee maafannaa falmattee du'ee neebbisaa taa'u. Du'a sodaatee maafannaa falmattee du'ee moo ifa taa'u. Arooressa jennaan ammuuree sararee sanyiin koo leenca abbaan koo kormaa alagaan nannaaltuu nan mormaa abshii jooraa koo maqaan kee fidaa lubbuu koo kaffalee si fidaa mudhii kee hedduu irree jabeessi hundee kee tolfadhu fageessi biyya kee eeggadhu jabeessi diina adda baasii fageessi. Tokkummaa eeggadhu jabeessi. Jabeessi 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 jabeessi.
Ulfaadhu galatoomii gaa hunduuyyuu kasi beeku gaa sagaleedhaan hundaafuu onnachiisaa akka turteetu beekama. Ammalleen haaluma uummanni Oromoo keessa jiruttan si deebisaatii yerootti amma bilchiginnaan aangoo qabatee jirutti yerootti Oromootu biyya bulchaa jira jedhanitti Oromoon akkaan rakkoo keessa jira. Kanaaf mee walitti dhufeenyi Oromoodhaaf namni amma aangoorra jiru kana Abiy Ahmed gidduu jiru maali? Dhuguma immoo Oromoon haala amma keessa jiruun abbaa biyyaa ta'eera yookaan immoo Oromoon biyya bulchaa jiru kun dhuguma Oromoof bu'aa buusee qaba laata? Walitti dhufeenyi Oromoo fi sirna kana gidduu jiru homtuu hin jiru. Namoonni hin kaasu mootummaan kun mootummaa Oromoo bilisa baasedha jedhu faallaa kana garuu ufuma isaaniitillee bilisa hin baane jarri kuni uummata Oromoo bilisa baasuuf immoo humna hin qabanii karoora hin qabanii mul'ata hin qabanii mootummaan kun mootummaa Oromooti warri jedhani daldaaladha. Ittiin sabaaf sallammii dhiituuf ittiin Oromoo afaan qabachiisuuf ittiin Oromoo of jala yaasuuf malee walitti dhufeenyi mootummaa kanaa fi uummata Oromoo gidduu jiru yoo diinummaa taate malee kan firummaa walitti qabu jedhee hin yaadu. Kanaaf hariiroo homaatuun qabanis jechuufi. Oromoonni baala gizee dhafaatti hin jedhu dhuguma abbaa yerooti Oromoon waan argate waan buufate illee soo kanarraa nu dabalte waan kun irra deddeebiin jedhama. Garee fi murni maqaa Oromoo sabaaf sallammii dhiitaa oolu dhuguma yakka gaafa dalagu Oromoon baala gizeedhas jechuu danda'u sabaaf sallammiin bira. Maaliif gaafa nama ajjeesan afaan Oromoo dubbataa nama ajjeesu gaafa nama ajjeesan maqaa Oromoo himachaa nama ajjeesu gaafa nama miidhanii sabaaf sallammii hacuucanii maqaa Oromootiin dhaadatu waan ta'eef magaalaa keessa waan gara isaanii dalagaa oolu nama dhuunfaarratti waan barbaadan dalagaa oolu sabaaf sallammiin kanarraa ka'ee dhuguma Oromoon baala gizeedha jechuu danda'a. Yeroo ta'e dubbadheen ture miidiyaa wayirratti dhuguma Oromoon garuu baala taraa ta'uu miti sirna kanarraa haga baala taraatu fayyadamee hin beeku. Kanaaf garee fi murni kun akka sabaaf ta'utti of ijaare malee akka sabaaf ta'utti waan of ijaaree hin qabu. Inumaa uummanni Oromoo sirna amma jiru keessatti dhugaan sitti himaa sabaaf sallammii kam caalaa kan miidhame uummata Oromoodha. Akka Oromoo keessarratti kan du'e sabni biraa hin jiru. Akka Oromoo manni kan jalaa gubate akka Oromoo hin jiru sabaaf sallammiin bira. Akka Oromoo kan daangaan isaa weerarame sabni biraa hin jiru mootummaa sirna kamuu keessatti. Kanaaf inumaa mootummaan kun ilaalee Oromoon sirnoota naftanyaa keessatti cabeera kufeera dhugaadha kuni afaan qawweetiin cabe dhiittaa alagaatiin kufee achi jira. Garuu sirni kun maal godha akka Oromoon kun oliin taane inumaa bakka Oromoon kufee jiru sanatti gudeelta itti guuree uummata Oromoo kana dhagaatti guuree akka uummanni Oromoo kun oliin jedhe. Inumaa akka hin bayyannanne buqquusaarra kan gudeelta taa'ee uummata Oromoo kan akka oliin jennetti cabsuuf irratti hojjete sirna kanarraa. Kanaaf Oromoon sirna kanarraa waan fayyadame hin qabu maqaa yoo taate malee jechuun baaf. Egaan ulfaadhu sirni amma aangoorra jiru yoo maqaa taate malee dhugumaan Oromoodhaaf bu'aan buusneetu teessoo isaa akka itti haala mijeeffatu fi teessoo isaa immoo qawweedhaan akkaataa itti tikfatan waa baay'eellee hojjetaa harka lafa jalaan uummata Oromoo balleessuu irratti xiyyeeffataa. Kan dhageenyullee yeroo adda addaatti uummata Oromoo irratti afaanuma isaaniin iyyuu lola akka banan lola jabaa akka irratti geggeessan kan TPLF irraa keessattuu uummanni Wallaggaadhaa akka lolli ammaataan achitti geggeeffamee sadarkaa waliigalaattis gaafa laaltu lolli sun akka guddaa ta'edha kan mul'isu. Mee gama biraatiin ammoo faannoo faarratti duulchisaa waan akkasiitu mul'ata. Haala kanaan maal oltuu battati amma impaayiratiin akka rimmaatti lafa jala deemtee duguuggaa uummata irratti raawwachuun keessattiyyuu abbootii gadaa karayyuu dabalatee gara giddugalaa lixa shaggar daa'imman gudeedanii fannisuu qellem wallaggaa keessatti akkuma kana ifaa ifatti nama ajjeesuu dubartii ulfaa ajjeesuu fa'aa mul'ata. Duulli Oromoodhaa balleessuu kun akkuma itti fufeetti jira harka lafa jalaan ummaticha irra balleessuu xiyyeeffachuun sun maali? Akkamiin hubattaati? Galatoomii duulli kun kaayyoo biraa hin qabu. Oromoo kana dhabamsiisuudha. Mee yaadatta yoo ta'e jalqaba kallattii isaan duratti bananii waraana Oromiyaa guutuurraa bobbaasanii gara Wallaggaatti ture kan isaan bobbaasanii Oromiyaa keessa Wallaggaatti bobbaasanii waraanni achittis hin dhaabbanne golee Oromiyaa gaafa waliin ga'u ollaarraa humnoota faannoo kana bobbaasanii ibin shaabiyaallee bobbaasanii waraana Eertiraa kana hunda bobbaasanii Oromiyaatti kan isaan duula bananii dirooniidhaan waan garaa garaatiin gaafa uummata kana qotee bulaa kana bakka tokkotti fixanii barattoota kana bakka tokkotti fixanii kaayyoon isaanii Oromoo kana laaffisuudha. Kaayyoon isaanii Oromoo kana jiilchuudha.
kaayyoon isaanii Oromoo kana harka kennachiisuudhaaf kan micciiranii sigal kanaafi jarri kunii fi warri faannoo fi mootummaa itti walii galanii godhanii qe'ee Oromoo dhalchisanii daangaa Oromoo cabsisiisanii haadha Oromoo qe'ee irratti boosisanii qe'ee Oromoo gubanii kanaaf kan istiraateejii mootummaan itti yaadee uummata kana jilchuuf saba eenyummaa isaa hin beekne saba aadaa isaa hin beekne saba daangaa qamaas itti fidee qe'ee irratti kan si ajjeesisu kaayyoo biraan qabu si ajjeesee qe'ee irraa si buqqaasee yoo danda'e fayyaa kee si booji'uuf yoo didde immoo reeffa kee si booji'uuf qe'ee irratti istiraateejii mootummaan fayyadamee sitti bobbaasedha waan ta'eef caasaan faannoos caasaan amma mootummaa jedhamu kunis anaaf ijuu tokkoon ilaalaa jechuu barbaadeen lachuu isaaniitu diina uummata Oromooti malee firooma hin qabanii lachuu isaaniitu Oromoo balleessuuf hojjetu lachuu isaaniitu qe'ee Oromoo guuratti bobbaafamanii jiru kanaaf jarri maatii dhallee waliif. Haalli ittiin uummata Oromoo balleessan kun hundee isaa gad-jabeeffatanii akkaan irratti hojjechuu jiru keessatti yeroo ammaa faarsee bulaa jedhanii maallaqaanis nama butanii kan ololchiisantu jira. Dhimma kaabaa waan wal qabatu milishaa jedhanii kan qonnaa isaa irraatiillee qaban faatu baay'ataa dargaggeessa dirqamaan mana hidhaatti guuruu mana hidhaarraa baasanii leenjiitti darbatu barachuu irraallee dhorkuu waan akkasiitu jira. Uummata Oromoo karaa tokkicha qofaa miti karaa irratti duulanii qoraan ibiddaaf qophaa'ellee gochuutti jiru. Waan ulaa galaanaa sana uummata Oromoo akkamiin ilaallataa bu'aan hin argatu immoo maalii immoo kosiima biyya ormaa ta'uuf ka socho'anii dhalaata. Waan kanarraa hoo kamittiin hubattee waan kana nuuf kaasiiti. Qabxii marii keenya gara goolabachuutti haa geessinuu gara dhumarraa qabxii tokko si fedeen amsallee yoo qabaatte itti daataati ammaaf mee kanumarraa nuuf dubbadhu. Galatoomii ilaali lolli gara kaabaa kuni eebii akkuma amma haasawaa jiran kana lolli kaabaa kuni ta'uu danda'a. Yoo dhohe garuu uummata Oromoo akka laallanne carraa kanaan irra deebi'ee dhaamsachuun barbaada. Maaliifi lollii fi qocolloon gara kaabaa kuni dogongoreema Oromoon laallatu. Maaliif yoonaan jettee kaleessa daboo walitti ba'anii walii ba'anii kan uummata Oromoo irratti duule isaanii kaleessa walii galtee kan mallatteesse uummata Oromoo kana afaan isaan beekne waraana afaan isaan beekne kan uummata Oromoo kana ajjeesaa ture isaanii kaleessa waraana Eertiraa miindaa kaffalee fi ilaale seera idil addunyaa cabsanii waraana Eertiraa miindaa kaffalanii Oromiyaatti bobbaasanii biyyittiitti bobbaasanii sabaaf falmii ajjeesisaa ficciisaa kan ture jara kana lamaanii. Kanaaf har'a jarreen kun sadan isaaniitu walitti deebi'anii gaafa wallolan Oromoon garas taa'eetu dhaggeeffachuu qaba jedha. Dhuguma dubbachuuf inumaa Oromoon carraa kanatti fayyadamee humna isaa jabeeffatee jarreen kana sadan irratti bobba'uu qaba malee gama tokko goolee gama tokkotti bobba'a yoo jenne akkuma sabaatti nuti fakkisa. Maaliif diina kaleessa gola kee dhufee waan hedduu sirriitti raawwate ati har'a faayidaatiin goyoomsamtee humnaan isaatu qabamtee jara kanaaf ergamte yoo ta'e kun akka sabaatti baay'ee gadi nu buusa. Nullee laallattus jechuumaa fi kanaafi faannoonis haa ta'u bilchiginnaanis haa ta'u Eertiraanis haa ta'u sadan isaanii obbolaadha. Kaleessa isaantu wal beeka kaleessa isaantu caasaa walii kennaa ture kaleessa isaantu loojistikii walii ta'aa ture isaantu galaa walii naqaa ture. Isaantu wal gargaaree isa ajjeesaa ture. Ati immoo har'a tokkoon ofitti aanfadhee tokkoon ajjeesa yoo jette kisaaraatu si mudataa jechuudha. Kanaaf ammumaa qabee dargaggoonni keenya waan kaarraa uffachuu qabu jedhee yaada. Kan biraa ati naan jette dhumarratti waa'ee galaana diimaa naan jette. Asummaan maal yaadatte beektaa nama wayii tokkotti duratti bara iddoo Eertiraa sana loltuu ta'ee ture. Maal jedheetu geera beektaa? Asabiin bu'een oolee ijoollee biyya dhaqaan soogiddaa kaakakiis du'een oolee harmee koo baga oolte boo'ichaa. Asabiin bu'een oolee ijoollee biyya dhaqaan soogiddaa kaakakiis du'een oolee harmee koo. Baga oolte boo'ichaa jedheetu geera beektaa miira gaabbitiin kanaa fi dhaloonni ammaa kun booda gaabbuurra booda maatiitas gaabbisuu isaarra dhimma kaabaa kana fageessee qajeelchee ilaallachuu qaba jechuu barbaadeeni. Garii waa'ee galaana diimaa faarsaa isaanii waa'ee galaana diimaa
haasa'uu danda'u. Waa'ee galaana diimaas, waa'ee galaana hiinaas, waa'ee galaana gurraachaas, waa'ee adiis taphachuu danda'u. Ani garuu waa'ee galaana kanaa yoo na gaafatte hin beeku daayyuun galu. Because qabeenya koo osoo hin fayyadamiini risoorsii balbala koo jirutti osoo abbummaa koo mirkaneeffate gamateen kana waa'ee namaa naannoo Amaaraa Tigraay irraa yookaan Eertiraa irraa itti fayyadamuuf gaafa dhayoon ta'e kun kanaaf gowwummaa natti fakkaata. Maaliif jalqaba ani qeeqoo irratti waan Oromiyaan qabdu waan Oromoon qabu sirna yoo itti fayyadamuu danda'e dabbata yoo ta'e bakka biraa deemuu nan danda'a. Ammatti garuu harka keessa jiru sirraa micciiranii osoo fudhataa jiranii. Egalee afaan keerra kan jiru osoo sirraa fudhataa jiranii gama deemtee kanaa waa'ee waan biraa haasofte yoo ta'e adoonnoo namoonni akkasii herregatamanii akka fayyadan naaf hin Maaf jechuufi Oromoon galaana diimaa asab deeffachuurra Finfinnee deeffachuutu natti tola jechuudha. Egalee gama jeetee waa'ee daangaa Tigraayee, Eertiraa, Amaaraa haasa'uu dura daangaan Oromiyaa sararamuu isaatu anaaf dhiyoodha. Kanatti dhimma kiyya. Egalee kanaaf asab ce'anii gamaa gaafachuudha Finfinneen sararamuu ishee, kan Oromoo ta'uu ishee, Finfinneen deebi'uu ishee, Dirree Dhawaan deebi'uu ishee Oromoo jalatti. Kanatu dhimma kiyya malee haadhatti anaaf waa'ee nulaa galaanaa diimaas galaana hiinaas deemnee akkas goonaanis anaaf takkaa naan galuuf jechumaaf na oolche. Artistii Marsii Abboomaa ilaalcha akkamii waraana bilisummaa Oromoof qabaa? Oboon uummata Oromoof maali? Ammoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa galiinsaa yookaan ammoo haalli inni itti nama Oromiyaa keessatti socho'aa qabsoo hidhannootti jiru akkamii hubatee jira? Waan jettu yoo jiraatillee waraana bilisummaa Oromoof keessattuu uummanni Oromoo immoo maal gochuullee akka qabu dhimma waraana bilisummaa Oromoo wal qabsiisiiti. Siif immoo maal akka ta'e illee nuu kaasi. Galatooma ilaale dhaloonni ammaa kun carraa qabeeyyiidha. Nuti warra waraana bilisummaa Oromoo dhaga'aas argaas guddate waan taaneefi kaayyoo sana bareechinee beeknaa, galma sana bareechinee beeknaa, barruu ganamaa sana bareechinee beeknaa. Kanaafi woboonni loltuu waraana uummata Oromoof dhaabbate, daangaasaaf dhaabbate, qe'eesaaf dhaabbate, waraana daangaasaa kabachiisu, biyyasaa kabachiisu, maqaa biyyasaa, alaabaa biyyasaa qabatee socho'aa jiru waan ta'eef woboonni uummata Oromoo fi hiika addaan qabu. Maatii isaatii, ijoollee isaatii, abbaa isaatii, obboleettii isaatii keessa jira waan ta'eef uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo adda baasaa ilaaluun hin danda'amu. Kanaaf woboon uummata Oromoofis ta'uu ana akka dhuunfaatti waraana keenya kan ammoo gama adda addaan bira dhaabbachuu danda'uu qabna. Gariin infoormeeshiniitiin bira dhaabbachuu hin danda'ama. Loojistikii hedduu jira. Namuu waan danda'u kana hiikuu yoo barbaachisaa ta'uu baatillee namuu waan danda'uun waraana kanaaf gumaachuun Oromiyaaf waa gumaachuu dhedheen amananii. Kanaaf kanuma siin jedha Akaafana. Hariiroon Oromiyaa fi Itoophiyaadha maalii? Hubannoo qabdurraallee yoo yaada keetti nuuf hidaate dansa. Galatoomii ani wantoota kana yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti tuttuquuf na yaala beekta. Hariiroo Itoophiyaa kanaa fi Oromiyaa kanaa, Oromiyaan kun maali? Itoophiyaan kun immoo Oromoof maali? Yeroo jedhu namoonni yaada tokko wal falmisaallee hin kaasu. Kanaaf Oromiyaan biyyadha, biyya of dandeessuudha. Garuu sirna bittaatiin, sirna Habashaatiin, kolonii Habashaatiin waggoota hedduuf gurguramtee biyya jirtudha. Kanaaf biyyi kun kanuma keessaa immoo yakka qabaattee otoo hin taane Itoophiyaan waa hedduu burqisiisti. Bishaan nurraa fudhatu, midhaan nurraa fudhatu, albuuda nurraa fudhatu. Wanni isaan nurraa hin fudhanne hin jiru. Maddi galii Itoophiyaa Oromiyaadha. Oromiyaan Itoophiyaa fi baay'ee barbaachisti. Faallaa kana immoo Itoophiyaan Oromiyaaf barbaachisti jedhee hin yaadu. Kana jechuudha. Oromiyaan waan hundaan badhaatuudha. Itoophiyaan garuu otuma nurraa nyaattu nu nyaatti. Otuma nurraa guurrattu boolla nuuf qotti. Afaan keenya hin jaallattu, aadaa keenya hin jaallattu, nama keenya hin jaallattu. Kan isheen jaallattu yoo jiraatu qabeenya keenya, albuuda keenya qofaadha. Biyya keenya qofaadha. Kanaaf hariiroon Itoophiyaa fi Oromiyaa akka arjooma Oromiyaatti Oromiyaaf galatatu mala. Amma kan faallaa ta'ee deebi'ee fi ajjeechaan hidhaan uggurri maqaa balleessin Oromiyaaf Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru.
warra maqaa Itoophiyaa kana jala daawwate Itoophiyaa leellisoo kana waan ta'eef hariiroon Oromiyaa fi Itoophiyaa ammallee walirraa fagoo jira. Adeemsa keessa immoo gargar galuun keenyiyyuu waan hafu jedhee yaada. Galatoomii ulfaadhu gaa. Egaan qabxii marii keenya gara goolabachuutti haa geessinuuti dhimmoota baay'ee irraa kaastee yaada kennuuf qoodaa as geesse. Mee ammoo haalota armaan olitti kaasnee bu'aa bayii qabsoon qabdu akkasuma uummanni Oromoo keessa jiru keessatti aartistoonni Oromoodha keessattuu haala amma keessa jirru wal qabsiisee maal gochuutu irra jiraata aartistoota keenyaa. Inni kan biraan uummanni Oromoodhaa maal gochuu qabaa qeerroof qarreen maal gochuu qabaa dhimmi Oromoodhaa na laallata ka jedhu immoo maal gochuutu irra jiraata keessattiyyuu yeroo itti dammaqiinsa siyaasaa kallattii adda addaa nama gaafatu kana keessatti hundumtuu dhimmi Oromoodhaa isa laallatu maal gochuutu irra jiraata. Aartistoonni paartiinis baankiinis bitee jiru maal ta'uu qabu akkam ta'utu irra jiraata silaatii aartiin yookaan aartistiin yeroo uummanni isaa gaddu duukaa ka gadda isaa ibsu yeroo gammachuu kan gammachuu ibsu haalota taatee dhugaa uummata keessaa baasee kan mul'isudha waan ta'eef ammoo faallaa sanarraa namoonni deeman akkaatuu gubbaatti nuuf kaastii irra jira waan ta'eef dhaamsa isaaniifis uummata Oromoofiis hayyootaafis ka qabdu yoo jiraate kan hafillee jettu yoo jiraate itti nuuf edayiiti asuma irratti haa goolabbannuuti. Galatoomii yaada lama naa kaaste aartistootaa fi sabnaan jettee aartistoonni ani sagalee uummataati malee weellisaa yookiin hin jedhu jechuun ulaagaa sana guutuu dhiisuu nan danda'a. Ani akka dhuunfaa kootti sagalee warra sagalee dhabaniiti voice of voiceless jedhamu jechuudha. Haa ta'u garuu aartistoonni maal gochuu qaba kan naan jetteefi sirni hin darba horii argatta hin dhabda. Mootummaan tokko hin dhufa hin darba. Kan hin dabarre garuu saba ofiiti. Nama dhuunfaa gammachiisuuf jennee murnaa dhuunfaa gammachiisuuf jennee garee fi gotii wal ijaaree dantaa dhuunfaaf gargata yoo ta'e borutti qaanuuf jirra. Seenaan dhiqamee namarraa hin ba'u. Seenaan xurii mala. Seenaan immoo abbaatti ulfata, abbaa bareechata. Kanaaf yoo dandeenye gara uummata keenya haa gorru. Warrumti kaleessa dogongoranii deeman iyyuu isiin ga'a gara uummata keessatti deebi'aa sagalee uummata keessaniif ta'a. Yoo immoo sagalee uummata kanaa ta'uu dadhaban immoo uummata kana irratti hin qoosinaa. Ajandaa uummanni kun hin beekne sabatti hin kenninaa. Mata duree uummanni kun dhaga'ee hin beekne uummatatti hin faarsinaa. Irratti Oromoon keessaarra bahee nagaan galuu qofa barbaada. Misoomarrayyuu Oromoon nagaa barbaada. Inni isin gamaa gamanaa waa'ee Oromoo qotee bulaa Oromoo dhaga'ee hin beekne itti faarsitan kun borutti qaanoftuu wal gaafachuuf dandeenyaan jedha. Akka sabaatti garuu sabni maal gochuu qaba kannaan jette sabni Oromoo akka kootti kan duraa caalaa wal jabeessee nagaa dhabne miti dhiiroo. Gariin nagaa dhabee bosona seenee gariin nagaa dhabee biyyarraa badee gariin nagaa dhabeetu manadhaa seenee gariin immoo nagaa dhabee waan Oromoon hin taane hin jiru keessaa irratti jechuudha. Kanaaf Oromoon nagaa keenya deeffachuuf qaama nagaa nu dhoowwatee jira. Oromoon keessaatti deebi'uuf qaama qe'ee keenya dhaabee jira. Oromoon daangaasaatti deebi'uuf qaama daangaa keenya weeraree jira waan ta'eef Oromoon nagaasaatti deebi'uuf qaama nagaa isa dhoowwate. Haala mijeeffate bakka mijeeffate yerootti fayyadame namatti fayyadame saba goyoomse afaan tolee bakka argachuu qabu argate wanta saba keenya kana nagaa dhoowwate Oromoonis gama hundumaan nagaa dhoowwate. Bakka hundumaatti fincilatti kaase barataa qotee bulaan qoqqobbii irra kaa'ee gama hundumaan laaffise harka micciiree adabbii seeraa jala oolche yoo cime sabni kun qeessara nagaan jiraachuu danda'a. Yoo wal deeggarre yoo walii galle yoo wal utumne kan miidiyaarraa kana haasa'u miti tokkummaa walii keenyaa eeggannee Oromoon kutaaf gandaan lagaan amantaan ilaalcha siyaasaan otoo waliin qoodiin yoo walii birmate nageenyi isaanii dhufa. Kana ala garuu namoota dhuunfaa jala yaana yoo ta'e, kaayyoo jala iyyaanu yoo ta'e, faayidaaf kufna yoo ta'e, ajandaa namni nutti kennee fuunee dibbee reebna yoo ta'e, bakka nu waama hundumaatti awwaanna yoo ta'e, inni hojjennaaf yoo ta'e, dhuunfaatti garbummaa mootummaan nutti fe'e caalaa garbummaa gareen muraasni nutti fe'een maqaa bannee seenaa bannee garbummaa keessatti hafnaa
Kanaaf kan durii caalaa tokkummaatiin cimne wanta nagaa nu dhowwate nagaa dhowwanne qe'ee keenyatti wal deebisne guyyaa tokko bara tokko yeroo tokko sa'aatii tokko walabummaa keenya labsanne akka biyya ta'uu keenya akka mirkaneeffan akka addunyaan nuu beeku abdii kootii kanuma sin jedhanaaf oolche. Ulfaadhu artistii Marshii Abbooma yaada kee bal'aa kana karaa toora miidiyaa keenya argamtee yeroo kee qaalirraa fudhattee yaada kee uummata bal'aatiif sagalee ta'uudhaaf ayyamamaa ta'uu keetiif guddaa ulfaadhu. Galanni kee hawwii saba bal'aa kanaa katee bilisummaa sabichaa siif haa ta'uun siin jedha ulfaadhu galatoomi. Leel atis galatoomii jabaadhaa waan dandeenyu saba keenya bira jirraa jabaachuu qabna gama hundumaatiin isinis galatoomaa isinii jedhaa galanni keessan bilisummaa ta'uu gaaf tokko dirree bal'aatti dirree walabummaatti uummanni Oromoo kun isin galateeffachuu danda'a jabaadhaa gahee keessan baachaa jirtuun jedhaa yeroo gaarii qabaadha. Egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya har'aata biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo kan isin dhaggeeffachaaf daawwachaa turtan qophii keenya guyyaa har'aatiin keessummaa keenya Artisti Marshii Abboomaa waliin turtii kan taasisne ogeessota har'aata biyyoolessa Oromiyaa waliin ammoo ani Aqaafam Fayyiraan ture hanga xumura qophii keenya kanaatti waliin turtanii waan nu hordoftaniif ulfaadhaa galatoomaan isin jedha. Qophii biroon hanga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessaa nuuf turaa horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo.